Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaan torbee lamaaf laganna nyaata harka jiran obbo Jawaarfaan laganna nyaataa kan dhaabuuf fedhii akka hin qabne himan. Guyyaa irraa gareen namoota siyaasaa jajjaboo fi namoota amantii of keessa qabu garman hidhaa qaalitii deemanii jarii kun akka nyaata fudhatan kadhatanii turan. Nam ganam kan isaan dubbisuu deem keessa tokko Abbate Urgeessaa waan dubbataniif deebii isaanii akka naannootti hima. Kan agarre Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaatii fi Hamzaa Booranii ciisaniituma jiru. Bakka ciisanitti argine baay'ee miidhamanii jiru. Qaamni isaanii baay'ee miidhameera. Nyaata lagachuu sana manni Oromootis gaafii dhiyeessaa jira. Deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo irraa darbu sana qabatanii akka isaan nyaata kana lagachuu dhaabanii nyaata fudhachuu akka jalqaban godhuuf yaalii kanaaf dhaqame. Amma ammaatti gumaachi gootan guddaadha. Qabsoo keessatti ammallee nyaata lagachuun guyyaa 13ffaa dhageessaniirtu hanga ammaatti dhiibbaan qabsoo Oromootiif jecha isin irratti murteessitanii godhaa jirtan kun waan guddaadha. Galata qabdu. Haa ta'uti immoo uummannis biyyis isin barbaada. Lubbuun jiraachuun keessan Oromoof bu'aa guddaadha yookaan bu'aa guddaadha. Kanaaf jireenya keessan irratti immoo isin qofa miti kan ajaju. Qabsaan nama uummataaf jiraatu malee kan dantaa ofii qofaaf jiraachuu miti. Kanaaf uummata qabsooftaniif sanaaf jecha kana dhaabatee nyaata fudhachuu jalqabaatan jiru. Deebiin isaanii maal? Deebiin isaanii kun waan qoosaa itti seennee nuti turumas madaallee itti seenne. Naaf nuti gama keenyaan wareegama barbaachisu kamuu kaffaluudhaaf qophiidha. Wanti har'a Oromoo irra gahaa jiru waa hamaadha. Oromoonni mana hidhaatti dararamaa jiru. Oromoonni kumaatamaan mana hidhaatti guuramanii jiru. Asuma Qaallittii bakka jirru kana qofa hidhamaan siyaasaa Oromoo nama 5,000 ta'a. Isaan kun kan ijji badee kan qaamni isaanii hir'ate hedduudha. Nuti qabsoofnee qeerroo 5,000 wareegne qabsoon jijjiiramni nuti finne har'a deebi'ee Oromoo galaafataa jira. Ammoo warri yeroo sana taa'anii baacaa turan, taa'anii sirnichaaf harka rukutaa turan, har'a qabsoo keenya dhuunfatanii qe'ee keenya irratti aanota keenya keessa naanna'anii waajjira banatanii filannoodhaaf dhiichisaa jiru. Wayita kanatti immoo jaarmiyaaleen Oromoo ABO'f KFO'n waajjirri isaanii cufamee hoogganoonni isaanii akka kanatti hidhamee hirmaannaa siyaasaa keessaa dhiibamanii jiru. Kana caalaa salphanii jiru. Isinumtuu maal jettanii kana nu gaafatu. Kanaaf nuti kabajaan akka duunu nu hayyamaa nuti of ajjeesuuf miti. Ajjeesuu otoo barbaannee wadaroo mormatti godhachuu dandeenya ture. Garuu qabsootti jirra. Qabsoon karaa nagaa immoo keessaa tokko kana. Kanaaf hanga lubbuun keenya jirutti waan kana ejjannee ilaalurra duunee seenaa bareedaa galmeessinee dhaloota ufuufis akka fakkeenya taanutti darbuu barbaanna. Immoo sodaa dhaloota kanaaf haalchisuu hin barbaannu. Akkanaafuu gorsa keessanii fudhannee jechuu ka laganna nyaataa kan dhiisaniin. Fudhannee ejjennoo isaaniitiin akka itti fufan dhaamanii namoota gurguddatu achi ture, Boleen Joolataa faatu ture, Jaldaa Odeessaa faatu ture. Nuti akkuma isinirraa qabsoo kana fudhannee gahee keenya gumaachine dhaloonni itti aanus nurraa fudhatanii immoo gahee isaanii ni gumaachuu. Oromoon saba bal'aadhaa goota hedduu qabaa. Kanaaf abdiin keenya qabsoon jabaatee itti fufa kan jedhudha. Gaaffii isaanii tan qaama itti gaafatamuutti dabarsitamoo furmaati maal? Wanti isaan jedhan hundumtuu waan dhibdee Oromoo keessa amma jirudha, dhugaadha. Nutis waan rakkuma keessa jirrudha waan isaan ibsanii. Haa ta'uti egaa lubbuun jiraatanii bara kanas dabarfannee borummoo uummata kana gara tokkotti qaama ceesiftan akka taatanidha kan barbaannudha malee mootummaa wajjin ari'ee dubbachuu dandeenye yookaan dhaamsa kana mootummaan akka furu maanaarraa fudhachuufi miti. Kanas godhuu hin dandeenyu. Dhimma keenyas akkuma beekamu mataan keenya mootummaa wajjin wal dhabdeerra jira. Galatoomoo boobattee. Ayyee galatoomoo. Himatamtoota galma Jawaarfaa jalaatti himataman keessaa obbo Dajanee Xaafaaf Shamsudiin Taahaan of dadhabanii kuufanii amma hospitaala yaalamaa jiranii jedhan. Oduun Esbooten baqatoota Eertiraa 20 ta'an dhabamuu jedhuun sobaa jedhu mootummaan Itoophiyaa. Daayirektaraan olaanaa eejensiidhaan baqatootaa fi namoota baqa deebi'an obbo Tasfahuun Gobaazee ibsa miidiyaaleef kennaniin baqatooti 19 hundi Itoophiyaa keessa akka jiran hin beennaa jedhu.
torbe tokkoon dura baqattoota Eertiraa 19,000 ta'an ka kaampii lameen baqattoota naannoo Tigraay keessatti argaman keessa turan dhabamanii jedhanii miidiyaaleen addunyaa gabaasaa ture. Hamza Hussein gabaas qaba. የኤርትራ ስደተኞችን በሚመለከት በአጠቃላይ ወደ 200 ሺህ የሚገመቱ የኤርትራ ስደተኞች አሉ። ኢትዮጵያ keessa baqattoonni ኤርትራ 200 ta'antu jiru. kanneen 50 ta'an kaampiiwwan lama naannoo Affaar keessatti argaman keessa jiru. lolli naannoo Tigraay osoo hin eegalamin dura naannocha keessa baqattoonni Eritiriyaa 92 ta'antu turan. kanneen keessaayis baqattoonni 49 ta'an kaampiiwwan baqattootaa naannicha keessa jiran 4 keessa jiraachaa kan turan yommuu ta'u, kanneen hafan ammoo magaalota naannichaa garaagaraa keessa jiraatu. kaampiiwwan arfan Addi Harush, Maay Ayinii, Hisaas fi Shimalibbaa kan jedhaman yommuu ta'u, wayita rakkoon naannoo Tigraay uumamutti baqattoota kaampiiwwan afran keessa jiraniif deeggarsa gochuun rakkisaa waan tureef adda citeera. hojiin seera kabachiisuu baqattoota irratti kan xiyyeeffate ta'uu baatus sababoota garaagaraan deeggarsi taasifamuuf gufateera. keessattuu kaampiiwwan Hisaas fi Shimalibbaa iddoo opereeshiniin baay'een itti taasifamaa ture waan turaniif hojii hojjechuun hin danda'amne. hojjettoonni achi turan yeroo gabaabaa keessatti iddicha dhiisanii bahan. qaamoleen deeggarsa taasisanis humna namaa isaanii achii baasan. sababa kanaan tajaajilli hundi kaampiiwwan afran keessatti ni dhaabbate. baqattoonni Eertiraa kaampiiwwan kunneen keessa turanis rakkoo hamaaf saaxilaman. keessattuu baqattoonni Eertiraa 19,200 ta'an ka kaampiiwwan baqattootaa Hisaas fi Shimalibbaa keessa turan gara iddoowwan garaagaraatti faffaca'anii turan. hojii baqattoota kunniin gara kaampiitti fiduuf hojjetameenis haga ammaatti baqattoota 5,000tti siqan. gara kaampiiwwan nageenya qaban lamaan Addi Harush fi Maay Ayin akka galan taasifamaniiru. baqattoonni 3,000 ta'an ammoo magaalaa Finfinnee akka jiraatan gooneerra. kaanis magaalota naannoo Tigraay fi Amaaraa garaagaraa keessa faca'anii jiru. baqattoota kunniin iddoo isaan jiranii gara iddoo tajaajila itti argatanitti walitti qabuuf hojjetamaa jira. baqattoonni tokko tokko gara Eertiraatti akka deebi'an dhageenyeerra. dhuguma deemuu isaanii fi lakkoofsi isaanii meeqa akka ta'e ka qulqulleeffannu ta'a. amma kaampii tan cufuuf mootummaan UNHCR waliin galuu dubbate obbo Tasfahuun. ሁለቱ ስደተኞች ጣቢያ ጋር በተያያዘ ብዙ የሚወሩ ነገሮች አሉ። ህጻጽና ሽመልባው ማለት ነው። ካምፒiwwan lameen Hisaas fi Shimalibbaan wal qabatee waan hedduutu odeeffama. Shimalibbaan kaampii baqattootaas jalqabaati. daangaa irraa kiiloomeetira 20 qofa fagaata. akka seera dhaabbata baqattootaa UNHCR'tti kaampiin baqattootaa daangaa irraa yoo xiqqaate kiiloomeetira 50 fagaachuu qaba. rakkoowwan sababa daangaa mudataniif fi saaxilamtoota akka hin taaneef jechuudha. jalqabuma akkamitti akka hundeeffame ani hin beeku. garuu akka mootummaatti waan nu ilaallatuuf irratti xiyyeeffanneerra. kanaafuu yeroo ammaa UNHCR waliin dubbanne kaampiin kun haala itti fufuu danda'u keessa hin jiru ka jedhurra geenyeerra. baqattoota kaampii Shimalibbaa keessa jiran gara biraatti geessine kaampicha cufuuf walii galleerra. kaampiin inni kaan rakkoo qabu Hisaas jedhama. kun immoo fageenya irratti argama. gammoojjii Dadabiit keessa jira. jireenyaaf hin mijatu. yeroo baay'ee baqattoonni kaampii kanatti erga galmaa'anii booda waraqaa eenyummaa fudhatanii haala jireenyaa jibbuurraa kaka'ee gatanii badu. kanaafuu kaampii kana cufuun baqattoota gara biraatti geessuuf tattaaffii gochuun waggaa tokko dura jalqabee ture. garuu yeroo sanaa aagoo harkaa qabu TPLF fudhaa ta'eera. sababa weerara koronaa vaayirasiifis socho'uun hin danda'amne ture. kanaaf ture malee jalqabumayyuu kaampiin kun cufamuuf kan tureera. ቆመ። በሱ ምክንያት ነው ይሄ የሆነው እንጂ መጀመሪያውኑ ራሱ መዘጋት የነበረበትና ለመዝጋትም ብዙ ስራዎች የተሰሩበት ካምፕ ነው የነበረው። dhaggeeffattootteen oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaan gareen abbootii seeraa pireezidantii duraanii US Donald Trump deeggartoota isaa fedhuufiitiin hokkar kaasanii malee Trumpiin hin kakaasinee jedhe. senetiin Ameerikaa irraa adeemsi himannaa isaan irratti falmii eegale. Trumpiin himannaa irratti ka'e kan irratti raagaa hin ba'uu jedhan. Miyaanmar keessatti hiriirri mormii guyyaa 4ffaaf deemaa jira. Poolisiin Miyaanmar rasaasa simbiiraa, gaasii namboosisuu fi meeshaa bishaan facaasu namaa tadhaa oolullee hiriirra ba'uu hin dhiifnuu jedhan. Jiraatotni kun fonqolcha mootummaa ka torban dabruunii waraana geegessee mormu. Hoogganaan waraana Mozaambiik Jitoko eegiyangoo qabateen booda COVID-19 hin lubbuu dhabe. Eugenie Hussein kalee ka hospitaalatti yaalamaa jiru du'i. Jidabree waggaan kun ka shororkeessummaa balleessanii jedhee dubbate. Magaal guddoo Kooriyaa Kibbaa Soolitti saree fi qaxurreen yookiin adurreen mallattoo koronaavaayirasii agarsiisan qoratamuu qabaa jedhanii bulchiinsi magaalaa. Kuniin eegii dhiyoo tanaa yeroo duraaf qaxurre irratti COVID-19 hin argama. Bineensi manaa kun vaayirasichi irratti mul'ate manumaatti addaatti fo'amuu qabaa jedhan. Gamtaan Awurooppaa humni waraana Eertiraa kan naannoo Tigraay keessa jiru ba'uu qabaa jedhe. Mootummaan Itoophiyaa fi Eertiraa erga deebiin waraana Eertiraa Tigraay jiraachuu waakkate. Garuu Ameerikaan humnooti sun jiraachuu raaga qabnaa jedhe.
Namooti COVID-19 qabamee am 11 ga'ee jedhan kaampii leenjii waraanaa British Kenya keessatti. Loltooti British Kajidabree leenjiif kaampii Naanyukii Kenya dhufte dubbii himaan waraanichaa loltooti 220 addaan baasanii kophaa tursanii jedhe. Ijoolleen amal dansaa horachuuf uleemman barnootatti deebi'uu qabdii jedhu ministeerri barnoota Kenya dhiyootanaa barattoota man barumsa gubuuf barsiisota dhaanuu jalqabde tan dhaabuu fi qorsii ulee jedhu barsiisan kun. Itoophiyaan jilam dhuf keessatti talaalii COVID-19 miliyoon 9 biyyalaatti galfachuu hojjechuu jirti jedhu ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taadassaa. Itoophiyaan talaalii kana kagar biyyaatti galchitu karaa Covax akka ta'e himama. Rizootiin Soodaree Bardabree sabab galii mootummaa galchuu malee hin galchinee fi babalfannaan qonnaan bultoota buqqisee jedhanii cufam. Jalqabbar kanaa garuu dhimmi itti cufamee adoo murtiin hin argamini rizootiin onkolees 16 irraa eegalee banamee hojiitti akka jalqabu murtaa'e. Hojii geggeessaa olaanaa hoteelii rizoot Soodaree obbo Diigoo Leenjisoo akka rizootichitti banameen akkanaan BBC'tti hime. Yeroo cufame sanarraa hanga 7 hangi cufaa ta'ee ture tilmaaman miliyoona 50 ol kan dhabne 7 kana keessatti itti aansuudhaan ifa baname immoo kan baname biqiltii milkii 16 booda achi booda qulqullina irra turre naannoo 6 keessa kan hojii jalqabne meeshota badan waan miidhaman hedduu jira bishaan lolaadhaan lagni ganna darbee lagni Awaash guutuudhaan qabeenya hedduu jalaa miidhe qabeenyota san miidhamirra ga'e deebisuudhaaf haaromsuudhaaf gara miliyoona 2,600 ol kan expensive isaa jechuudha. Sababa ittiin cufame yeroo sana dhimma daangaatii wal qabatee qonnaan bultoota wal qabatee dhimmoota akkanaatiin akka cufame himamee ture rakkoon suni maaliin furame akkamitti xumura argateetti akka banamu ta'e? Already dhimmichi mana murtiitiin qabamee jira. Dhaabbatichi garuu hanga sanitti kan jedhuuf banamee tajaajila kennaa jira. Tajaajila 6 irraa jalqabee keessummootaaf guutumaan guututti manneen keessattuu manneen lagara jiran kan bishaan nyaataman sun hin haaromsamne haa ta'uuti bishaan dandaawwan bishaan daankiidhaaf ta'an bakka keessummoonni itti bashannanan guutumaan guututti haaromsinee sarvisii haala gaariidhaan kennaa jira keessummoonni keenyas nu deebi'anii. Rizoortiin kun akka deebi'ee hojii jalqabu kan murteesse eenyu? Qaamuma godinarraa aanarraa akkasitti qindaa'anii dhufaniiti akka banamu kan taasifame qoreen dhaabate. Kanaaf manneen gara mana 120 ol kan ta'an manneen lagara jiran isaan haaromsinee hojiitti hin galle koostiin isaa guddaa waan ta'eef. Miidhaa ga'e kana lolaadhaan miidhaa ga'e kana qulqulleessuudhaaf hammam isinitti fudhate? Qulqulleessa 16 kaasee hanga sadaasa 5-6 almost naannoo ji'a tokko jala dhufa. Amma dhimmoonni gibira hin kaffallee akkasumas ammoo qonnaan bultoota wajjin waa'ee beenyaatiin wal qabatu sun mana murtiitti otuma ilaalamoo rizoortichi garuu akka hojii jalqabu murtaa'e jechuudha.